oduu amme mootummaan Ameerikaa Tiraamp godaantota seeraan ala Ameerikaa keessa jiraatan saffisaan baasuuf deeggarsa poolisoota 20 gaafate. Tiraamp jalqabuma gaafa gara aangoo dhufu filannoo irra jiru ejjennoon isaa godaantota seeraan ala Ameerikaa keessaa baasuudha ture. Akkasumatti akkuma waa ta'u seeneen jechuudha mana adii seeneen tarkaanfii san fudhachaatis ture. Dhiyeenyuma kana jechuudha namoota fedhiidhaan gara jechuudha Ameerikaa keessaa godhaa gara biyya isaanii deebi'uu fedhan doolaara 1,000 takkaa fi akkasuma taaksii waan ittiin galan hunda ni goonaaf jee jure ture. Amma immoo har'aan tana jechuudha poolisoota 20 jechuudha akka ramadaniif gaafatee jira saffisaadhaan godaantota kana baasuudhaaf. Kanaaf warri seenaa ala Ameerikaa keessa jiraattan kan afaan kiyya kana beektan if eeggannoo cimaa godhaa. Kanatti aansuudhaan naqamtee guyyaa har'aan tanaa hooggantoota raayyaa ittisa biyyaatii fi raayyaa ittisa biyyaatiin guutamtee oolte. Muummee ministeera Dr. Abiyyiin guyyaa jechuudha injifannoo yaadannoo jechuudha gooticha raayyaa ittisa biyyaa jechuudha naqamtetti gaggeeffamte kana irratti hirmaachuudhaaf edee jechuudha ibsi ba'uusi sodaa nageenyaatiif hafuun dhageyame. Hooggantoonni olaanoon hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa waliigalaa fiildi maarshaal Biraanuu Juulaatii fi Shimallis Abdiisaa faan gara simaluu isinii himnee turre guyyaa har'aan tanaa fiildi maarshaal Biraanuu Juulaa haasoo jechuudha achirratti taasiseen raayyaan ittisa biyyaa abjuun diinota akka hin milkoofne taasisee jechuudhaan dubbate. Itti aansuudhaan barruu takka tan keessan jechuudha yaa ilmaan Oromoo Jawaar Mahammadii fi Taayyee Danda'aatii Lammaa Magarsaa injifannoo Oromoo jechuudha waggaa 150 booda harkatti kana Amaaraa harkatti deebisuudhaaf Amaaraa wajjin fannoo wajjin hariiroo cimsaa jiran isaaniif hojjechaa jiranii dafaatii keessaa wal qaqqabsiisaa jechuudhaan maxxanti takka hordofuudhaan Taayyee Danda'aa kun qumaara hufee jechuudhaan deebiseefii jira. Kanatti aansuudhaan dooktaroota 3 Arbaa Mincitti duula ogeeyyiin fayyaa mirgi keenya eegamu qabaa fi miindaan nu dabalamuu qabaaf gaggeessaa jirtu kana isinii qindeessee jechuudhaan hidhanii jechuudhaan maatiin jechuudha dooktaroota kana gara BBCtti himte. BBC'n waajjira jechuudha naannichaa sanirratti gaafachuudhaaf dawwaltus harkachuu akka hin danda'in heertee jirti. Kuyyoo dhugaa ta'ee gaarii miti dooktaroota gallakkisaadha jennaan maaliif jennaan erga rabbiitii dooktaroonni kun hawaasa kana guutuu warreen baraaraa jiran isaanii mirga jechuudha isaanii gaafatan mindaan dabalamuu qabaa fi ammoo hidhuun sirrii hin ta'u. Asumaan dooktar Abiyyiidhaan mindaa ogeeyyii fayyaatis laalii dabalee fi ogeeyyota fayyaa kana gammachiisee jennaan. Kanatti aansuudhaan deefensi foorsii yookaan federaala Itiyoophiyaa jechuudha fuulli feesbuuka isaanii guyyaa har'aan tanaa milishoota hedduu biyyattii keessa leenjisaa ture eebbisiisaa jiraachuu gabaaseeti jira. Milishaan kun miindaan keenya nungee walkanii guyyaa dhaabbanneechaati doktoroota jalatti jechuudha mirga fedhii isaanii bahuudhaaf hiriira gaggeessuu qaama ogeeyyii fayyatti hirkatee jira. Ammoo gariin amma leenjii jechuudha eebbifamee gabbahaa jira. Oduun biyya keessaa qabanne kana fakkaata kara oduu biyya alatti isin dabarsina irra oduuleen ta biyya alaatu akkaan namas dinqisiisa akkaanis hedduudha. Kanaala keenya kana asumaan jechuudha tuutanii bakka gurraatti ana subscribe godhu qofa hin dagatina maatii keenya ta'aa nutti dabalama. Mee yeroo takka asuma jechuudha dhageeffachaa jirtanii tuqa gabalattoo gurraatti isanii subscribe godha. Dhaabbanni Googil sababa iccitii nama dhuunfaa jechuudha baaseen himanni irratti baname. Googil Texas keessatti iccitii fayyadamtoota sarbee jechuudhaan himanni irratti baname. Himata irra baname kanaaf doolaara biliyeena takka tuqaa 4 akka kannu jechuudha adabamee akka kannu waliigaltees godhee jira. Mirga iccitii sarbuu kana jechuudha waan hin kaadiniif fudhatee jechuudha adabarratti adabamees kafaluu waliigalteedhaan akka raawwatu himamee jira. Abbaa alangaa waliigala kutaa biyyattiitu beeksise. Abbaan alangaa waliigala Teeksees Paakistaan kun teekinooloojiiwwan gurguddoon seeraa olii miti iccitii fayyadamtootaatis kabaju qabaa jechuudhaan akeekkachiise. Kanaaf warroota miidiyaa garagaratti fayyadamtan akkuma Googil kana isin jechuudha damee harkaa qabdan malee utubaan guddoon harka dhaabbataa jechuudha abbaa banee harka jira. Iccitiin teessan guutuun akka isaan bira jirtu qofa hin dagatinaadha. If eeggannoo godhaadha isiniin jenna. Isin jechuudha yoo jechuudha mirga keessan iccitii teessan cabsanii isin baasaniis namni jechuudha isiniif adabu hin jiru waan ta'eef. Kanatti aansuudhaan guyyaa har'aan tanaa guyyaa haadhaa jechuudhaan biyyoota addunyaa garagaraa keessatti kabajaa oolan. Kanammoo namoonni keenyaas baay'een kan baga guyyaa haadhaa geessan jee maxxansuufaa dhagarra. Kanaaf deebisaan nuti kanninu
haati jechuudha guyyaa 364 moo 60 waa keessaa guyyaa tokko bichaa hin qabdu. Guyyaan hundi guyyaa haadhaati. Guyyaa kabajaan haadholee hundaan maltu. Kanaaf jechuudha hojii warra lixaa kana akka hin milkeessine isin hin jenne isin if eeggannoo godhaa waan akkanarraa if qusadhaa kun gaarii hin ta'u. Itti aansuudhaan Paakistaanii fi Hindiyaan waliigaltee jechuudha dhukaasa dhaabuu kan mootummoonni hedduun Tiraampiillee jidduu seenuudhaan dhaabsisee jechuudha mallatteessisiisan cabsuudhaan guyyaa garraan tanaa jechuudha Paakistaan haleellaa ajaa'ibaa Hindiyaa irratti raawwatte. Kanammoo mootummaan Hindiyaa akka jechuudha himatetti Paakistaaniitu mirga waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana cabsee jechuudhaan himatee jira. Kanatti aansuudhaan Raashiyaa fi Yukureen waliigaltee dhukaasa dhaabuuf marii Turkiitti akka eegaluu deeman gabaafame. Magaalaa Turkii jechuudha Istaanbulitti mariin kun kan taa'amu deemu yoo ta'u mootummaan Turkii Ordogaanis akka jechuudha marii kana keessummeessaa jechuudhaan dubbatee jira. Geebuusuu kanatti jechuudha iftoominaan ni hojjennaa jechuudhaan ifoomse mootummaan Turkii leenjii Islaamaa. Kanatti aansuudhaan abbaan murtee Masrii kan jechuudha obboloota Musliima irratti murtee du'aa dabarsuudhaan beekamu guyyaa arraan tanaa murteen du'aa isarratti dabruudhaan addunyaarraa godaanee jira. Kuni uummata Musliimaa yookaan uummata addunyaatiif boqonnaadha. Isaaf ammoo fuuldurri isaa akka malee hamaadha. Maaliif jennaan sababni isaa namuu waan dalagee murata jechuudha. Abbaan waan facaase murata akkuma jaansanii hojiin inni jechuudha obboloota Musliima irratti raawwachaa ture kan fuuldura isaatiif hammeessu fuuldura isaa hammeessudha. Osootuma du'a namatti gammaduun gaariin ta'in namoonni tokko ammoo du'uun si gammachiisa. Dhumatti namoonni jechuudha gara chaanaala kanaa dhuftan haaroonii maatii keenya ta'an dabalamuudhaan mallattoo gurraatti harka marga jirtu kana tokkodhaan sabskiraayib godhaa oduulee haaree guyyaa jechuudha tan qaama tokkorratti hin argamne addunyaa guutuu jechuudha isinii finna jechuudha. Kanaaf odeeffannoo guutuu argachuudhaaf gaa nutti dabalamuu qabdan jechuudha. Liinkiin isin barbaachisu kallattumaan oduun isin bira geesse isin qaqqabdi isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan dubartiin xiqqoon jechuudha sababa haadhaatiin paayileetii Indiyaa taatee jirti. Hojiin haati gootittiin ilmoo ishii tana jechuudha hojjettee paayileetii gootee oduu addunyaa ta'eeti jira. Yeroo ammaan tanaa kanatti haadholeen waan hin dandeenye obsanii gatii namni hin kafalle kafaluu fi akkasuma dirqama ijoollee xiiqii fi gootummaan guddisuuf baachaa jiru. Ati hoo dubartii taatee jechuudha ta ilmoo qabduu fi ta ilmoo ganaa argachuudhaaf fuuldura fedha qabdu jechuudha seenaa tana yeroo dhageessu hangam takka ilmaan kan kee jechuudha milkeessuudhaaf gaheen ati baachaa jirtu maali? Miciyyoon jechuudha abjuudhaan akka paayileetii taatu haadhatti himtee haatinis abjuu miciyyoo isii tana dhugoomsuudhaaf jechuudha akka gaariitti xiyyeeffannoodhaan hojjettee ilmoo ishee tana jechuudha dubartii xiqqoo daa'ima paayileetii biyya Indiyaa gootee jirti. Kun ammoo miidiyaa addunyaa hawaasa addunyaa guutuu dinqisiisaa jira yeroo ammaan tanaa kana. Daa'imni tun jechuudha umriidhaan umrii xiqqoo tana taatee ammas paayileetii ta'uun isii hedduu addunyaa dinqisiisaa jira. Kanatti aansuudhaan Ameerikaa fi Israa'el wal dhabdee keessa galuu akkumaan edda isinii gabaase mootummaan Ameerikaa Tiraampi Falastiiniif beekumtii biyyaa niin kannaafi jechuu isaati. Akkasuma biyyoota jiddugalaa kanaa wajjin marii taasisaa jira. Fuuldurallee akka marii taasisuu deemu Suudi Arabiyaa, Baareen biyyoota adda addaa daawwachuuf akka deemu gabaafamaa jira. Immoo Tiraampi jechuudha Falastiiniif beekumtii biyyattii ni kenninaa jechuun isaa kun oduun ammaan tana baatetuun jechuudha mootummaa Israa'elitti dhukkubbii mataa taateeti jirti. Lamada ammaasiis Tiraampi jechuudha Huutii Yemanii wajjin waliigaluudha ganaan jechuudha uummata Yemen irratti dhukaasa hin banu Huutii hin dhowu jee jechuudha waliigaltee godhuu isaati. Kullachuu dhukkuba mataa kan sammuu jechuudha Israa'elitti ta'eeti jira. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduun irraa qabne kana fakkaata. Kan biraatiin hanga walitti deemutti sheer duwituudhaan facaasadha. Anka isinii dho'isu oduu ammeeti. Ammoo jechuudha namoonni haariin ammaan tana gara chaanaala kanaa dhuftan laal mallattoo gurraatti ana akkanuma gattuquudhaan saabskiraayib godhaadha isiniin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.